السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتن أمة جلاله بقى جراتني جرهون والحمد لله. رافون أنا بيرساني أرتي كتة أبليس إيشتين في يامي جلا هوني أبليس إيشتين جلا إيشتين في يامتين يو إيشتين كيسة مشوا فودي نان تكشوري فوارا غرفتنا فكاتنو ملوتي كرو دلسين ونين جنة مشوا كفوتو كافنة هجما يو فوتة مشوا غرتة مانتنا نيو ودي بيتا غير نو ودي akkasitin mana chaanu jedhanisiidhaa fi niqeerii fi udira jira isaan irra dawwaleetiin qottaan jaanii mucoo duratti fuulee deeme jechuudha yoo rabbi laaffise wajjumaan laalla. Hello. Boa michir. Salam alaikum. Ini ada phone wala terabi. Dhufee jira yoo bileesi feerusaa fi zileeta. Khota baka wajjina isida fida khota da akkasini waan jenne san oo hayyamte jula yalla khota dafa akkasi yoo sida geessi allo ni geessi maaliif qaalitti jende keenya geessi qaalitti obbolummaatti je qabaate qaalitti jedhee geessi yoo sibira kun nanga gana bari ummata na rakkoon godhin wani jira nuufun jirtu lakkin ummata tindeena ana jiraati akkasi baqai dhufaa jiran isaan irratti waleetiin jira micoora fafadheetiin deebi'ee dhufaa jiranii giddurra gahanii ammaan tana kaameraa guban qaban isaanii waan isaan jedhanii hojjumaan laalla jechuudha obboleessisiiti. Muraad. Yoo. Seenaa qottala. Kota dura kana. Kota. Kanje. Sel goto. Ayo kota dis. Akan yo khasa sana gani kamu. Teessanii? Teenye ma kanje. Odu bite tunu dubde. Maal nam demma. Amma beektaa obboleessisiiti jedhamee dhufee. Kun Brazil. Bas dubbiin isaati gaafa seecha rakkinasi kan hona gaafa duuka maal akka taatee haa. Osoma obboleessa as keessa jiruutu lakkan nuti keessa jiru taatee gumma duraatu. Yaanee bas gartee bumaa bulfadha jedhin gaaniin bulfadha jedhe deebi'ee isaanii achitti. Aboo laalamma akka dubbii isaanii dubbii keessa siimee moo? Dubbii ganini sanumaaf hime laakiin waan isinirraa dhufa kaa isinirraa hin dhageeffadhaa waan isaa dadanii beekadhu isaan kun namni wal lole tokko waliin faarsu jedhu walumaa rabsaa miti ta'isaatis akkasii keessa gabbuunee ilaallaa beekadhu kanaafuu waan dubbii isinuma warreen saayibban isaa kan isaa wajji jiru kagartee yeroo isaa wanataa hundi wajji jiru isinumarraa hin dhaga'uu qaba kanagaa dubbiin isin harka jirti waan isin bira qote anaa jiraami natti as kannaa isin rakkoon qabu. Nuti amma wanni jiru tan nuti harkaa jirrus amma talma ta duraati mana akimaa haneesii kana dhukkubeeti beekadhu kaniina dhuydee kanatti ilmoo daa'ima kana tana fiddee inni harkaa qabaa mire hundinuu jirabbiiti gaa harka dhuftee ilmoon tun. Inni mala waan tana keessa beektaa akka nyaaf sirrii quban qabu naa dadda baasaa bara gabalaa shirarree akkamisa ta'e Mikoo jaartii duraa kana fuudhatan dura quba qabdu waliin hafuuse isinuma jaartii duraa jechuudha. Hiriidhaan miidhee addaan baanii naaf isin wajjin hin jiraanne dilasi. Gaafa inni qullee quba qabdan. Hiikee ilmoon akka itti haftee quban qabu nuti sidana. Haati kutte kara biyyaa. Soomana bira deeggartaa isin tun deemuun. Baatii sagaluma akkas jechuudha. Soomanuma beebaqa soomanuma jaamti gaafa sun idara faatiif soomana jechuudha. Eega isin deemteefi. Asitti quban qaban sidana amma fuudhee mire biyyaan adda walanii dhaltee jirti naan jennu. Ani liqimsanne bakka ilmoon tiyya isa dhaltee ilmoon tiyyaa miti. Gaafa gootee gisee fiddu lafa gisee darbitu akkuma gisee geessine maraammarru ilmoon tiyya bakka dhiiga maraamarree mire. Akkasitti isiin tana firraa baasatee kan hin dhuyde jechuudha ilmoo tana ajjeesu malee. Fakkeenyaaf wanni isiin naafsisu ni jirti isii tana jaartii tana isirratti hin fuune isii dura jechuudha. Amma rakkoon irra geesse kanaan hoo jaarsummaa beekatte rakkoo irra geesse tana Anu fudhatti naaf sila akka fayyadu. Tun waan basiidha beekte ilmoodha. Ilmoon tante ilmoosiiti. Kanaafuu ilmoo tante jabeessuun
Lamadaa tana durallee tan jabeessuu qabdu ta duraa tana beekadhu. Kanaafuu ilmoo jabeessuun dirqamasiiti. Ati duboo dira kana hunda maaliif nutti himinaa'u hanga kana waan dira kana geessu hanga kaniin duudee lubbuu isii gaaga'uudhaaf kan deemtu. Kana hundaa silaa duraan naa himtanii hanga nan geessu beekadhu. Kanaafuu ilmoo tan ta'e jaalatuun dirqamasiiti kana. Mee afaan isirraa dhageessamee gaafadhu ni qabdamuun qabdu gaafadhu yookiin ammoo isin biratti dhaltu isin bira galcheetiin ilmoo si deemee galfadhee dhufa. Karaa sa'aatiin maanta namaa maali rakkinni kan kee osoo garaa qabduu ilmoo tana irratti kaniina si obaasisiisu ilmoon tun ilmooteen ta'e. Maaliif ilmootaan ta'e? Ilmoo haati darbitee kuttee dhaltee itti dhukkubsattee kophaasii osoo isa bira jirretti dhaltee dhiistee deemtee darbitee ilmoo isii an guddisa hin guddisa maaltu naan ga'e. Laa dirqama ni guddisa. Wanni amballaa wanni kana si kana raasoo si kana raasaa kan dubbadde ati beesii obboleeyyaa geeffadhu waan na dhibee jira naasoo si kana raas yeroo takkallee anis bira hojiin maanaasa ififillee asii gaafadhee waan kanan ilmoon isaa tuni ifiifuu ilmoo isaa garaa qabdi ilmoon ilmoo magantaadha ilmoon tanuu akka isaa garaa qabdu tana ilmoon tagaraartu sun tun garaagarummaan qabdi ilmoo taata wanni nyaattu tun waan isaati ilmoon tun isin mataan isii waan isaa nyaatti waan isaa nyaatti jireenya maaltuutu yoo ta'e bishaan oogustee xuuxxoo dhahuu fi affaan isaarraa qayyaruu fi bartu. Udaan namaatiin irraa qayyara. Dirqamasiiti boo kana narra dhiisaa. Udaan ilmoo namaatiin qayyaraatu baan. Abooni udaan ilmoo namaa harkaan. Asitti biyya tanatti affaasaa fi kanaan guddatti ilmoon akka biyyaatti isheeta jedhanii wanta gootanii bara. Affaasaa fuutee irraa qayyarta. Kana jechuun uraanii qayyarti. Haa guddisatu haa guddifatu. Laa ilmoo isaa duraanuu kaanii beeytaame osoo beeytuutii miti kun hundinuu. Ani eessatti hin beekan ilmoo isaatti silaan dhaga'e. Ginaa jiraachisi jedhanii waan Har dalagatee si fidatu jira biyya tana. Baay'ee barin dalagini. Ani ilmoo isaatiin guddisuu dhufeere. Ni guddifte abbaatu ilmoo dalagee fida biyya tana keessatti kanaafuu dirqama affaasaa irraa qayyarta. Irraa wanta gootu kanaafuu dirqama kan keetii akkana qonna qulqulluutti si fuusifna. Saarii tan teenya ni gootaman gootu qaaliiti. Qaalii teessan silaan maan godha. Ani ilmoo namaa fuudhee warri naan jettan. Waaftummaan Barta nama irraa fuutee garaa qabdu tunis ilmoo isaati. Tun tantanaan addaatii miti. Tun nama biraa irraa dhalattee mi? Laa sanumaafuu dirqama kan keetii ilmaas maa karaa irratti waaqessanaan osoonii fi abbaan immoo jettii yaaddadhee ittiin fidadde jechaa siin jiru ati hin godhu jechuun kan kee halanni kan keetii ilmaa akkana afaan miidhattee fidee ta'an isaan hoggaan deettan dhugaa kan keetu sin seene. Ani na rabsin gaaduu farrisaadha. Farrisaadha kan warraa. Narratti rabshaan godhin afaan kan kee wali qabi. Bara si bokkeetti fakkana malee bari banna dhawu fiidiyoo. Yaani garuu na kabajaa teessanii oomisha kan jaa malee. Ilmaa gaa'oo sanaan gurbaan namaa nuti naguma diliitti seenu jira. Qilleensumaan ganneewu. Takki gurbaan namaa nuti duraanuu naguma diliitti seenu jira. Isumaa taphatii qabduuti. Nuti hoggaanii fi dhuftee akkana na godhe akkas nu godhe itti dhuguma seenee beekte. amma fala tokko jittu kaayila. Tajiban nagaru jira dhuguma sani nagaru jira. Isumaa duraan. Basi fakkaatti. Waan sammuun ta'e rakkoo qabduu fi akka waan Yaala malee akka na arrabsu fandaan balaa. Ati afaan kan kee walitti qabi qaaliiti jegodhi. Namarratti Amma isaa arrabsuutti malee Kamin na arrabsaa obboleessa keera ta'an kamin na arrabsaa. Qaanfatu ati qishallee. haa isin arrabsuu sabaan. Kalaas afaan kan kee walitti qabadhu gaamman kana. Ilma qabaa inni morana inni ilmoo lafa harkate tagodaanaan bukarraa bittee deddeemtu hunda. Miyyooteen nyaatu numaa sirra jabduudhaa numaa. Bare yaa boora kaan jiru bare yaa sharafee kan Rafaan jirtu. ilmoo kana jeeftii jettee dheeraa jira. Rafaan jirtu. Nuti bar duraan numaa eega kana taati. Duuba inni ilmoo isaa kana fuudhee namaan kan nuti. Kannee fi jeenaadha faadhaafaa kanu. Bakka yoo hojjamte gaa'e haadha san barbaadeetiin galchee haa wajjin jiraatan. Nyaannaatu si hojii jiraata. Afaan kan ol deebi. Haadhaa fi anaa wal jiddu nu bulchu barbaadde. Ani sirriitti taatu maali? Yaa bultu jaa'inuma. Barra ammaan tana. Chaartii amma haa bultu kana dureessa keessa. Saboo Farinni rakkoof jiru jira amma rakkatee jira. Eessa haa dur chaartiin amma qabu kun dibattee gaafa san baara keessa duuteettee tittee duraan. Wanni beeyi ta'ummaan jedhamtee addunyaa kana gubbaan abidda mamata lama duddan na baattee ba'aatti galgala na baattee akkatti maqaan yaabtuuf miti. Haana fayyadu dhaabee. Iddoo fala kaayilaa isaan kan jedhutti immoo yeroo walii galaatis hin jiru. Isiidhaa taanaan akka diinaatti ilmoo tana dhibbaa jiru. Amma ni isin dalagin haa teessu ammoo ilmoo anaa qabdu teessee ilmoo anaa qabdu
Hin qab. Mirga guutuu. Daa maantana kanarratti milyooni qabdaa immoo abbaatutti bitata Wallahi biyyo nyaata ufata bartanii ni qabda. Laa yoo qaalii kiyya goote ni qabdaa ni qabda. Kanaafuu ilmoo qabuun dirqama kan keessa. Inni ati duinaan jedha duinaan Aara jira kan namni ilmoo daa'ima kana irratti bitee deemte bara maantana ni fi buuta biraa keessa jira bara. Akka kanaafuu ilmoo guddisii ilmoon ilmooteetii waan barbaachisaa hunda si fidata kanaafuu ilmoo fidataanii ilmoo isaa guddaa ilmoo isaa maal na dakhaleen yoo ilmoo guddisuu baatte obbolummaan Waan kasi garaa jiru tokko maal? hin guddisu si fayyee ilmoo deessiif hin guddisu afaan maal isin sitti mamoo amaara Furmaata hin deemooni. Biran taaf ta'e jireenya. Biran dalagaa? Enyi bira dalagaa yoo qaalii xiyya goote inumaa kaarmaantana ol dhaboo guyyaa fasii ol laallaawe qaalii xiyya goona lafaan kan to'ale kan gurbaa namaa filmaa takka ittiin baasin ilmaan nyaachuuf itti fiidaa haa kalaas. Ilmaa kaafii ilmaa obsa qabaa gurbaan namaa jekkaa ati godhattu kanaan inumaa baraati namarra si fuudhe malee sirra si Annan tokko nagarre guyyaa na fuudhu san ni nagarre nama takka isa cinatti waan godaana kararra ciistee somaala keessaa fuudhee dhuftee amma ilmoo muraati jettee gurra qabdee hoodha. Siraa guyyaa sana fuudhu qabdaa usiin sirraa kuttee ati ilmoo fuudhu ilmoo qabachuu qabdaa. Ni himaadhaa bar. Dandaluu fi deemee ilmoo eeggamitti Bar obboleessa iduu fi deemtaa jirtu obboleessa iduu fi deemtaa maashaallah. Gisuma biraatiin itti gaafillee jala. Ilmaa bara kun sirraa qabdi gaafa ati dhaltee ol taate illee ilmaa sirraa qabdi sossobdi waa hunda mana keessatti illee si taphachiifti sirraa taphachiifti. Bar gargaarsa argannaan wullee usuftee jaan saniifuu booda gargaarsa ta'eeti milyoon ta'e. Hin fadhu muraadis hin fadhu takka jimmarraa kira. Namni fayyadu dhufee miti. Siis hin fadhu ilmoo teetis hin fadhu ammoo raqaati jenaa kanni ammaa sirraa deema sillee hin barbaadu. Afaan kee walqabi miidhuu sinumaa gurbaa namaarraa afaan kee walqabi calji. Haadhi xiyya goonaan miidhuu tana fuudhii jabeessi. Akka ilmoo wantaa sirrii akka ilmoo masaanutti ilaalee ilmoo kanaafuu qaalii xiyyaanii boodillee naaleen saayiba kiyya kanallee narraa arsitee jirti. Kanaafuu gaa'inaaleen abboleeyyan kiyya gaanamayyuu obboleetii. Inni ni boodaan agartanii gaaris ni qabaa amtus ni qabaa. Akkatti boodula lafaan boonu jiraawi. Bar siif boonu jira bar. Boonu jira bar. Inaariin gaati. Cagasi jaartiin jaarsa boonsuun faaya jaarsaati. Wanti bisa akkasuma Abbaatu biraati kan gabaartanaafi. Amma boonsi nammaan danda'u jirtanii. Amma kaameeraa lafa walii gala. Nuti lafa walii gala. Bara mijaa kaameeraa duratti nagan rabbasii jirtaa. Aacufamu ammas achi gubbaan si gubbaan as achee waan ta'eef. Numaa bar waan